Wallaggaa bahaa aanaa kiiramutti haleellaan hidhattoota finxaalayyaa Amaaraatiin raawwatamu cuffee guyyaa guyyaan lubbuun namaa darbaa qabeenyi hawaasichaas saamamaa jira. Haleellaa wiixataa lafa barii jala hidhattoonni kunniin ganda Ashuu jedhamtu keessatti raawwataniin lubbuun dhalattoota Oromoo 17 ta'anii darbeera. Horiin hedduun saamamuus ragaan aanicharraa arganne ni mul'isa. Haleellaa kanaan obbo Balaayii Dinqaa dabalatee namoonni 17 rasaasaan rukutamuun jimlaan ajjeefamanii jiru. Haleellaa daguutti baname kanaan maatii tokko keessaa hanga nama 4 dhume kan jedhu mucaan obbo Balaayii Dinqaa aanaa kiiramuu keessatti gochi duguuggaa sanyii itti raawwatamaa jiraachuu OMN'f himeera. Galatoma rakkoo uummata keenyaa jalqaba akka sagalee ta'uuf carraa kana uumuu keessaniif baay'ee galatooma. Taateen kun yeroo dheeraa lakkoofseera erga jalqabee darbee amma mana hunda tokko tokkoon kan seenaa jiru. Kaleessa ta'e sanyii duguuggaadha jechuun hin danda'ama. Bakka tokkotti namoota maatii nama 3 nama 4 ta'utti bakka tokkotti mana tokko keessa nama 3 nama 4 namoota 17 olii geessisan. Gochi kun kan raawwate gaafa 18 ganamatti bari'u sa'aatii 11tti kan inni raawwate. Sana keessa gatii guddaa kaffalanii maatiin kan keenya abbaa keenya Balaayii Dinqaadha kan isa wareegan. Abbaan koo umriitiin 57 hanga 60 gidduu jira. Nama of danda'aadha. Nama amma gaafa wareegamu daangaa sana isaa turanidha. Miseensotuma firoota keenyallee dabalatee kan isaan ajjechaa sana irratti raawwatan halkan bakka isaan rafanittidha kan isaan marsanii bulan isaatti 11tti dhukaasa irratti bananii kan isaan uummata kana iddoo tokkotti nama 17 tokkotti kan isaan fidan. Bakki gochi kun itti raawwate ganda Ashuu jedhamutti amma sodaan guddaan wanti raawwateera kana duraa duuba deebisuun hin danda'amu. Amma uummanni naannoo sana jiru haala hamaa keessa haala hammaataa keessadha kan jiru. Qaamni kamiyyuu uummata kanaaf ga'ee oolchuu hin dandeenye. Rakkoon kun mana hundaadha kan inni seenee guyyaa hundaa naannoo sun akka dhiigetti akka boo'eetti kan jiru. Abbaasaa dabalatee haleellaa lubbuu namoota 17 balleesse kana faannoo fi milishaa Amaaraa mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhachiifamanii ergamantu hidhattoota duraanuu hawaasicha keessa jiraataa turaniin wal ta'uun raawwatee kan jedhu dargaggoonni kun gochichi beekamtii fi deeggarsa qaama mootummaatiin raawwatamaa jiraachuus OMN'f ibseera. Namoonni gocha kana raawwatan namoota naannoo biraarraa dhufanis makataniiti. Naannoon Amaaraa liyyuu Amaaraa kun naannoo sana milishoota qaama mootummaa ta'anii gara finxaalayyiitti of jijjiiran jechumatti hidhatanii uummata Oromoo garee uummata Oromoo ajjeese buqqaasuun hundeessanidha. Humna leenjiidha. Meeshaa snaayifarii mataayyasii meeshaa gurguddaatiin kan isaan waraanan baay'inaan isarumatti ajjechaa kana raawwate walitti qindaa'anii. Qindeessummaa isaaniitiin warra aanaas dabalateeti gochuun kan raawwataa jiru. Mootummaatu harka keessaa qaba. Mootummaatu loojistikiitiin gargaara. Gaafa uummanni deemee mootummaatti iyyatu abaluun keessanii shaneen keessanii sanyii fi uummatu deebii jedhu kennu. Uummanni ofirraa hamma danda'u ittisaa ture. Amma hafuura dhumaa baafatanitti ofirraa ittisaa turan. Garuu hin danda'amne gandoota jalqaba ganda Raayestuu Somboorraa ka'ee Haarootti ce'ee kun hundumtuu buqqeera qaama aanaadha. Kan hundumarraa gaafa uummanni bobba'u aanaan addaas haa ta'u godinnis waan ittiin uummanni itti ofirraa ittisu illee hin kennin irraa ittisuu miti. Sana dursanii irraa eegaa turan amma danda'anii. Faallaa isaa immoo uummata Amaaraa kana shaneen ofirraa ittisu jedhanii meeshaa amma funyaanitti hidhachiisaa turan. Waan immoo deebi'anii uummata kana waraanan. Kanaaf uummanni ijaaramee ofirraa ittisuu hin dandeenye. Humna isaaniitti ol ta'e. Qaamni mootummaa irraa ittisuuf fedhiin qabu taa'ee ilaalaa jira. Amma aanaan Kiiramuu guutummaan gandoonni isaa buqqa'anii magaalaa aanaa irratti qofa namni kan dhufee jiru. Haleellaa ji'oota 4 darbaniif hidhattoota kanneeniin itti fufiinsaan raawwatamaa jiruun aanaa Kiiramuu qofatti yoo xiqqaate lubbuun namoota 228 darbu ragaan aanicharraa arganne ni mul'isa. Horiin kumaatamaan saamamanii gara naannoo Amaaraatti ceesifamaa jiraachuu midhaan saamamuu fi manneen 800 caalan hidhattoota kanneeniin barbadaa'u ragaan arganne kun ni agarsiisa. Aanichatti manneen barnootaa 44 fi dhaabbileen fayyaa 23 ta'anis hojiin ala ta'anii jiru.
Akka jiraattonni jedhanitti magaalaa Aanichaa kan taate Kiiramuu irraa kan hafe gandoota baadiyyaa mara keessa namni buqqa'ee jira. Aanichatti qofa namoonni 100,000 fi 20,000 ta'an haleellaa raawwatameen qe'ee ofiirraa buqqaafamanii balaa jala jiraachuu ragaan keessoo bulchiinsa Aanichaati OMN qaqqabe ni agarsiisa. Gochicha duuba qaamni mootummaa jiraachuunis ifatti waan mul'atudha jedhu jiraattonni. Haleellaan raawwatamu bakkuma qaamni mootummaa jirutti ta'uu ibsuun qaama yeroo ammaa hidhattoota naannoo Amaaraati as ce'an waliin ta'uun haleellaan irratti raawwatu hedduu isaanii kan hidhachiises qaama mootummaa ta'uu ibsan. Haleellaan kun aanaalee Amuruu, Jaartee, Abee Dongoroo, Guuchoo Giddaa Ayyaanaa fi aanaalee ollaa naannichaa birootti itti fufuun guyyaa guyyaan lubbuun namaa gaaga'amaa jiraachuu hawaasni buqqaa fi qe'eensaas mancaafamaa jiraachuu odeeffannoon jiraattotaa fi qaamolee garaagaraa irraa OMN qaqqabe ni mul'isa.